Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenya keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tolee kun barnoota teekinooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti Qur'aan afaan Oromootiin tiraansileet tahee yookiin ammoo afaan Arabaatiin isiniif barraa'ee afaan Oromootitti isiniif hiikuu tokko qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha. Qur'aan kun baay'ee gaariidha. Qur'aana juusa 30 jechuudha. Juusa 30 guutuutu gama afaan Oromootiin tiraansileet yookiin ammoo afaan Oromootti jijjiiramee dhufe jechuudha. Kanaaf jechuudha akkasuma immoo afaan Oromoo qofas osoo hin ta'in afaanota hedduuf jalaa qaba. Afaanota dandeettan irratti guutanii hiika isaa wajjin Qur'aana kana dubbisuu ni dandeettu jechuudha. Tolee gama hordoftoota keenya jechuudha. Gama barnootaatti osoo isin dabarsinu irratti warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan yoo jiraattan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin gaafanna. Akkasuma immoo viidiyoo keenya kan daawwattan laayik sheer gochuudhaan hiriyoottan keessan biraan akka geettanis asumaan isin hubachiisa jechuudha. Egaa appilikeeshina kana ammoo jechuudha aappii Qur'aana kana iddoon isin argattan diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isiniif kaaha. Diskiripshinii viidiyoo kanaa jala yoo ilaaltan salphamatti aappii kana jechuudha liinkii kana irratti kilik godhuudhaan aappii kana bira deemtanii buufachuu ni dandeettu. Tolee appilikeeshina kana ammoo akkuma buufattanii xumurtaniin maal gootu al tokkoof aappii kana irratti kilik ni gootu jechuudha. Sana booda aappii kana yogguu inni isiniif baname jechuudha afaan isaa jijjiiruudhaaf jechuudha sarara sadan kana irratti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda jechuudha gabbuutanii siitingis iddoo jettu kanarratti kilik ni gootu jechuudha. Sana booda maal gootu translation iddoo jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Tolee egaa hordoftoota keenya jechuudha yeroo jalqabaatiif jechuudha gubbaa kanarratti uummata kaasiniif hin dhufa jechuudha afaan Ingilishii malee afaan Ingiliffaa kana malee jechuudha. Homtuu asirratti isiniif hin dhufu kana amma afaan Oromootiin natu asirratti seefuudhee fayyadamutti jira jechuudha. Yogguu inni haala kanatti fakkeenyaaf isin bantan afaan Oromoo jala kana gad bu'uudhaan jala kanarra barbaaddu jechuudha. Sana booda erga afaanicha kana bira geettanii yookaan amma afaan Oromoo kana argattanii maal gootu xiyya kanarratti xiyya gaggargaltu kanarratti kilik gootu jechuudha. Fakkeenyaaf xiyya nama isin garsiisaa jiru afaan Amaaraa kanarratti afaan Amaaraa jedhu kanarratti al tokkoof xiyya kanarratti kilik gootu. Sana booda jechuudha kallattimaan gubbaa kanarratti isiniif baha jechuudha. Innaa gubbaa kanarratti isiniif bahe jechuudha maal gootu jechuudha raayitii iddoo kanarratti gootu jechuudha. Sanduuqa qullaa kanarratti raayitii ni gootu. Sana booda jechuudha fakkeenyaaf afaan Ingilishii kana yoo biraa kaasuu barbaadan akkanatti yoo ni jiraate raayitii kana afaan Ingiliffaa jechuudha raayitii kana irraa kaaftu. Sana booda gabbuutanii maal gootu iddoo okay jettu kanarratti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda al tokkoof xiyya gubbaa kanaan duubatti irraa deebitu jechuudha. Sana booda afaan kana jijjiirtanii jirtan yookiin ammoo qoonqisaa jechuudha. Afaan kun gama afaan Oromootti tiraansileet kan isiniif tahee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kana yoo ilaalle jechuudha al tokkoof suuraa kana haa ilaallu garuu asirratti jechuudha juusa 30 jechuudha. Yoo achiin al tokkoof jijjiirtan kan isiniif jijjiiramu juusi 30 guutuun bakkuma takka isiniif jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf suuraa fakkeenyaaf suuraa kanarratti al tokkoof innaa kilik goone ilaalle kun akkuma isin agartan jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha afaan kun jechuudha afaan Oromootiin isiniif hiikama jechuudha. Jala kanatti afaan Oromootiin isiniif hiikame jechuudha. Fakkeenyaaf bismillaahir rahmaanir rahiim iddoo jedhu gubbaa kanarratti jechuudha bismillaata inni sararratti qadhaan barraa'e kun jechuudha takka takkatti afaan Ingiliishiitiin takka takka qubee takka takkatti addaan baasee isiniif kaa'e jechuudha. Inni lammaffaa jalatti gabbuutanii jechuudha kan qubee gurguddisee barraa'e akkuma isin arguu jirtan kana afaan Oromootiin kan inni gama afaan Oromooti hiikaan gubbatti afaan bismillaahir rahmaanir rahiim jedhu kun afaan Oromootiin isiniif hiikamee jirudha jechuudha. Kanaaf afaan biraas yoo biratti dabalachuu barbaadan as xiyya kanaan fakkeenyaaf suuraa kanarraa ni baatu asumatti gubbaa kanarratti ni deebitu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ni deebitu. Sana booda siitingis jettuuni sana booda jechuudha tiraansileeshin jettuuni sana booda jechuudha kallattimaan iddoo duraatti isin deebisa. Yoo daawunlood gootan yookiin ammoo offline gootanii hin jiraatin maal gootu
offline gootanii kaatanii gubbaa kanarratti isiniif ba'a. Raayitii asirratti ni guutu. Sana booda jechuudha gabbuutanii okay gootu jechuudha. Sana booda akkuma duraatti jechuudha duubatti irraa deebitu. Sana booda jechuudha afaan lamaani kan inni isiniif hiiku jechuudha. Akkuma isin agartan asitti jala kanatti Ingiliffaa, gubbaa kanatti afaan Oromoo Ingiliffa jechuudha. Kama afaan Arabaatiin fakkeenyaaf Qur'aan afaan Bismillahirrahmanirrahiim jechuudha kana jechuudha. Afaan lamaan jala kanatti isiniif hiikamee jira jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf Qur'aana qofa jechuudha. Fakkeenyaaf Qur'aana qofa haala kanatti iddoo Qur'aana kanatti al tokkoo fi wakilii gootan haala kanatti jechuudha. Translation isaa yookiin ammoo kan afaan ittiin hiikame irraa gattanii Qur'aana kana qofa dubbisuus ni dandeettu jechuudha. Haala kanatti dubbisuus ni dandeettu. Yoo barbaadan ammoo haala kanatti achuma irratti kilik godhuudhaan translation isaa yookiin ammoo kan inni afaan gama afaan Oromootti jijjiirametti wajjin dubbisuu ni dandeettu jechuudha. Kana malees jechuudha Qur'aanni kun jechuudha nootiis garaagaraa qaba jechuudha. Buukmarkii qaba. Kanneen isin sirriitti keessa deemtanii ilaaluu dandeettu. Fakkeenyaaf nootii namni martuu ni beeka iddoo yaadannoo irratti qabatan jechuudha. Yaadannoo keessan irratti qabachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma agartan iddoo kanarra barreessitanii yaadannoo keessan irratti qabachuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo buukmarkii garaagaraa fakkeenyaaf kanneen seef gootan as jalaa argachuu ni dandeettu jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha wanta jechuudha pilaanerii kanneen wantoota garaagaraa of keessaa qaba. Haala gaariidhaan sirriitti keessa deemtanii suutatti dubbisuudhaan guuttachuu ni dandeessu jechuudha. Wanti ani irraa isinitti hin garsiisin kan asirraa hafe jechuudha. Wantoota ani isinitti hin garsiisin kan asirraa hafe hunda isaa suutatti keessa deemtanii dubbiftanii guuttachuu ni dandeettu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf Qur'aana kana asumaan jechuudha. Namni Qur'aana kana jechuudha gara afaan Oromootti jijjiiree jechuudha. Gaa'il abbaa booraati rabbi sarraa jaalatu. Gaa'il abbaa booraatu Qur'aana kana gama afaan Oromootti hiikee jechuudha. Kanaaf Qur'aana kana jechuudha namni martuu akka sheer gootanii nama hunda akka biraan geettan asumaan isin beeksisa. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha. Barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti.